Welcome to grade 12 biology unit 2 answer to review question 3, 4 and 5. Baga nagaan kara barnoota biology kutaa 12ffaa nagaan dhuftan. Arroon ilaalu unit 2 gartee review question gartee unit 2 jala jirtu question review question sadaffaa afuraffaa shanaffaa ilaalla. Kanaafuu haga dhumatti akka wajjin hojii turtan isin afeeraa kara gartee review question keenyatti deemnu jechuudha. Okay. Let us start with number 1. A biome can best be defined as dash. A geographically defined region. B. A group of ecologically similar organisms in a geographical defined region. C. A geographically and climatically defined region. D. A group of ecologically similar organisms in a geographically and climatically defined region. So among these four alternative choices, the correct answer is D, because D absolutely refer with the biomes. So D tachuudha gaafi kanatti. Tanaafu gaafin tun maal seete gaama? This question is positive. Gaafin tun gaafi positive jechuudha. Waa'ee gartee baamudha kan sirriitti ibsuu danda'u kan jedhama gite keessaa kamichuu isaati. Kanaafuu kan sirriitti ibsuu danda'u daadha jechuudha. Hundi isaanii negatiiva jechuudha. Maali baamii wal qabate negatiiva jechuudha. Kanaafuu salphatti deebisaan maal ta'a diita. A group of ecologically similar organisms in a geographically and climatically defined region. Kana jechuudha. Okay, number 2. Terrestrial biomes are largely defined by dash. A. Wind and temperature. B. Temperature and light. C. Rainfall and wind. D. Rainfall and temperature. So, look, this question is also positive. Dhugaadha yookaan positive jechuun waa'ee gaafin tun gaafii positive jechuun negative miti. Terrestrial biomes kana laachise kan sirriitti isa kana ibsuu danda'u kamijaa kan tarreeffama armaan gadii keessai. Kanaafuu maa kan ibsuu danda'u maali? Rainfall and temperature jechuudha. So roobaa fi temperature salphatti waa'ee terrestrial biomes gartee waa biomes lafarraa lafaa kan hunda kan sirriitti ibsuu danda'u dii kana jechuudha. Kan salphatti gartee hunda caalaa ibsuu danda'u isa kana jechuudha. Kanaafuu data jechuudha. Okay, when we move with number 3, look, tropical rainforest is characterized by dash. A. Low rainfall and low temperature. B. High rainfall and low temperature. C. Low rainfall and high temperature. D. High rainfall and high temperature. Look, these four alternative choice, the correct answer is what? D, simply. So gaafin data deebisaan data jechuudha. Akka gaafii sadaffaa kanatti gartee tropical rainforest salphatti kan baay'ee ibsamu kan gartee beekamu maaliin beekama? High rainfall rooba olaanaa fi temperature olaanaa qabaachuudhaan beekamu jechuudha. Tropical rainforest tuni gartee kanaaf isa kanaatu deebisaa karaktera kan isa kan ibsuu danda'u kan amala karakterii yookaan amaloota tropical rainforest ibsuu danda'u daadha jechuudha. Sunta keessa maaliif kunuun fakkeenyaaf low rainfall and low temperature faallaadha jechuudha. High rainfall and low temperature look ammoo sila B kana wanni B deebisaa ta'uu qote maal jedhu look low kun positive ta'e kun negative ta'e hin ta'u jechuudha. Low rainfall and high temperature look caakun sila deebisaan ta'uun deebisa ta'uu qote maal bakka tana jechuudha. Low kun negative kun positive. Kanaafuu karaa hundaanuu positive ta'e halaallu high rainfall positive, high temperature positive. Kanaafuu waa'ee tropical rainforest kan ibsu daadha jechuudha. Kanaafuu deebisaan salphumatti daa jennee bira kunnaa jechuudha. Okay, number 4. Freshwater biomes include dash. A. Ponds and lakes. Rivers and wetlands. B. Wetlands.
estuaries and rivers. B. Estuaries, ponds, lakes and rivers. B. Plankton, wetland and estuaries. So, according to freshwater biomes, these include ponds, lakes, rivers and wetlands. So, gartee freshwater biomes kunga hanni hammatu maalam fa hammata. Pondi ni hammata, lakes gartee harooni hammata, rivers bishaan yaa'u laggeenni hammata, wetlands naannoo jiidhaa jechuudha ni hammata. Kanaafuu salphatti deebisaan daataa jechuudha. Deebisaan salphatti aataa. Kanaafuu haala kanaan deebisna jechuudha. Deebisaan aataa. Okay, gara gaafii iddaan waa dabarume. Okay, number 5. When compared with tropical dry forest, tropical montane forests have dash. A higher annual rainfall but a lower temperature. B. A lower annual rainfall but a higher temperature. C. The same annual rainfall but a higher temperature. D. A lower annual rainfall but the same temperature. Look, read these 4 alternative choice carefully. After reading, the answer is what? A higher annual rainfall but a lower temperature. Kana jechuudha yeroo gartee tropical dry forest fi tropical montane forest kana waliin dorgomsiinu. Tropical montane forest maal qaba jennee gijee high rainfall fi rooba olaanaa fi rooba waggaatti argamu olaanaa fi temperature gadaanaa qabaachuudhaan beekama. Gartee tropical montane forest kuni haala kanaan beekama jechuudha. Gartee karaakterii kanaan beekama, figootirii kanaan beekama. Kanaaf salphaa deebisaan aataa jechuudha. Look, asirra abbaa kana wanni deebisaa ta'uu tokkotu maali? A lower annual rainfall but a higher temperature. Look, amma wal faallessa jechuudha. Maaliif tropical montane forest kun maali? Lower annual rainfall hin qabu. Rooba waggaadhaa olaanaa qaba jechuudha. Kanaafuu asiinis higher jee negative godhu wal faallessa jechuudha. The same annual rainfall but higher temperature. Hin ta'u kunis. The lower annual rainfall maal the same jechuudha. Asirratti caakun maal seete? Isa tropical dry forest wajji wal fakkaataadha qaba. Jantaan qabu wal fakkaata. Lower annual rainfall but the same temperature. Kunis hin ta'u jechuudha. Hin ta'u kunis. Kanaafuu deebisaan salphatti aataa jechuudha. Kan tropical montane forest ibsu isa jirra jiru kana qofaa jechuudha. Okay, let us come to with the next review question number 4. Okay, me review question iga number 4 yookaan number 4 ilapon afroffaa kana jechuudha. Review question afroffaa jechuudha. Kan boqonnaa lammaffaa akka kitaaba keessatti kana waliin ilaalla jechuudha. Okay, me tokkoffarraa eegalla. Increasing biodiversity could include increasing dash. A. Species richness. B. Genetic variability. C. Ecological variability. D. All of the above. So the correct answer is what? All of the above. D taaju. Maaliif biodiversity kun dabaluun biodiversity kan inni dabaluu danda'u species richness heddumina sanyiilee bineensota yookaan biqiloota ni dabala sirriidha. Genetic variability irtee genetic rating organismootaati fi yookaan biqiloota garaagara kan ta'e jiinii garaagaraa kan qabutu heddummaata jechuudha. Organismoonni sirriidha. Kunis ecological variability irtee karaa walitti dhufeenya variability hedduu ta'u maal naannoo keessatti yoo biodiversity lubbu qabeeyyiin gartee heddummaatee naannoo keessatti gartee bineensota garaagaraa jireenyi ekolojii walitti dhufeenyi isaan naannoo fi walii wajji qaban adda adda ta'uu kan heddummaataa dhufuu isaati jechuudha. So kanaafuu hundi isaaniitti positiiva waan ta'eef gaafiin tun positiiva laa. Gaafiin tun positiiva. Yeroo hunda wanni isin beekuu ilaaluu qabdan gaafiin nuu kan namti tun maaltu nu gaafatte negatiiva moo positiiva? Negatiiva taatee nu gaafatamte moo positiiva taatee nu gaafatamte adda baaftaa san booda immoo deebisaa positiiv taate. Yoo gaafiin positiiva taate deebisaa positiiva barbaaduun dirqamsitta. Yoo gaafiin immoo negatiiv taate deebisaa negatiiv barbaadda jechuudha. Akka isaan fakkeenya deebisaan tun positiiva. Kanaafuu hundi isaanii positiiva. Kanaafuu hunda jennee bira humnaa kanaafuu deebisaan maal ta'a? Daataa jechuudha. Okay, number 2.
environmental changes is likely to have most impact on dash. A. Pioneer stage of successions because they have complex ecosystem. B. Climax stage of successions because they have complex ecosystem. C. Climax stage of successions because they have simple ecosystem. D. Pioneer stage of successions because they have simple ecosystem. So, according to environmental changes, the correct answer is what? D. Pioneer stage of successions because they have the what? They have simple ecosystem. Kana tahu. Kasirite kan gartee deebisaa gartee isa kanaatiif ta'u kana taa'achuu deebisaan taa'achuu salphumatti. So, okay, number 3. A loss of biodiversity may affect well-being of rural community in which of the following ways? It may dash. A. Reduce food security. B. Reduce freedom of choice. C. Reduce physical protection. D. All of the above. So simply the correct answer is all of the above. D taatu. Maalif gaay? Wanni itti ta'uuf deebisa gaaffii ilaalame dura. Gartee baduun baayodiversitiidha kun kan inni hubachuudha jireenya gartee hawaasa baadiyyaadha kana karaa kamiin ija tokkoffaan gaa karaa midhaan nyaataa gartee midhaan nyaataan irra sajee freedom of choice yookaan immoo carraalee gartee maraxachuu garaagaraa freedom of choice gartee gaagizee baayodiversitiin kun yoo dhabamte carraan gartee namni filatu yookaan carraan hojiidha kan namni raawwatu dhabamuu isaati yookaan xiqqaatu isaati physical protectioniin gartee eegumsi naannoodha gabbu'aa deemachuu yeroo baayodiversitiin yookaan bosonni naannoo keenya keessaa yoo kadhumtaate bosona san keessa bineensonni jiru hundi isaa dhabamuudhaan raakan ka'e eegumsi laafaa deema. Carraan gartee garaagaraa kan duraan sababa bosona saniitiin sababa baayodiversitii saniitiin jiru hundi xiqqaataa deema. Kanaafuu deebisaan salphatti maal jedhaa daataa jechuudha. Hundi isaanii waa'ee loss of biodiversitytiin wal qabata impact isaati jechuudha. Okay. Number 4. What percentage of our potential biodiversity is being lost every 50 years at current rates? So simply 10%. 10% jechuudha. Okay, number 5. Planting tree now could help conserve biodiversity in which of the following ways? It could dash. A. Encourage the development of soil ecosystem in the area. B. Encourage birds to feed and nest. C. Reduce timber taken from wild resources in the future. D. All of the above. So simply the correct answer is all of the above because look gaafin positive or negative me gartee biqiloota dhaabnee gartee naannoo teenya baayodiversitii tan kunuunsine kan irra magadi keessa kamtu karaalee sanii ija kanaafuu gaa fakkeenyaaf galaama kun it could encourage development of soil ecosystem in the area sirriidha soil ecosystem yookaan gabbinni biyyeedha eegamu yookaan dabaluu isaati encourage birds to feed nest and feed nest gartee shimbirooleen garaagaraa yeroo gartee baayodiversitiin teenyituun biqiloonni hedduun dhaabaman gartee biqiloota isaanii irra soorachuudhaan jiraachisuu isaaniiti reduce timber gartee timberii taken from wild resource gartee timberiin kun fudhatamuun kun gartee timberiin baay'inaan dhabamuun kun kara dhumaatiif jechuudha yookaan fuulduraaf irrataa deema jechuudha yeroo pilaantiiniin yookaan biqiloonni baay'inaan dhaabaman jechuudha. Kanaafuu deebisaan diitaa jechuudha salphumatti. Okay, number 6. The high species richness of plants and mammals in Ethiopia is due to largely to dash. A. Lack of disturbance. B. The presence of several different biomes within the country. C. Efficient ecological management. D. Lack of predators.
So simply the correct answer is B, because high species richness, look, richness of plant, especially plants and mammals, ngerti? Baay'ina sanyiilee biqiltootaatii fi sanyiilee hoosiftoota kana Itoophiyaa keessatti hojjettu heddummachuun kun sababa maaliitiin ije kan lack of disturbance kun hin ta'u. The presence of several different biomes within the country, ngerti? Jiraachuu baay'umsii hedduu garaagaraa Itoophiyaa keessa yookaan biyya keenya keessa jiraachuu irraa kan ka'e jechuudha. Efficient ecological management, Itoophiyaa keessatti ecological management kantu jira, hin jiru. Dila sunda akka biyya guddatanii fi akka biyyoota ollaatitti ecological management dila sunda lafa qabate osoo hin jiru numa jiraatu malee akkasii lafa qabatee gartee species richness kana nu gartee akka dhugoomtaa sun jiru kan tawaru deebisaan kun lack of predators jedha. Predators hedduu qabu. Nyaatota jechuun kan bineensa nyaatan. Kunis hin ta'u jechuudha. Hundinuu maal ta'a? Waa'ee gartee species richness jedha. Hundinuu negatiiva. Look. Een kun negatiiva. Lack of disturbance jedha. Kunis negatiiva. Biin kun immoo positiiva. Caan negatiiva. Daan negatiiva. Kanaafuu tun positiiva gaafii. Kanaafuu gaafii deebisaa positiiva barbaadu nutti dirqamaa mire bifa kanaan deebisaa positiiva barbaadnaa jechuudha. So the presence of several different biomes within the country. Kana jechuudha. Sababni species richness baay'ateef Itoophiyaa keessatti sababa baay'umsiin garaagaraa biyya keessa jiran jechaa fi jechuudha. Kanaafuu deebisaa gaafii positiiva deebisaa positiiva barbaaduudhaan bira humna karaa lakkoofsa gartee lambarii itti aanu dabarra jechuudha. Okay, number 7. The key to conserving biodiversity is dash. A. Using hardly any of the current biodiversity. B. Replacing any of the animals or plants we use. C. Maintaining habitat where it all possible. D. Using only specially bred stock animals and crop plants. So, look, the correct answer is simply what? C. Maintaining habitat where all possible. Okay? The key point is that all fi khante bosona kaya yookaan biodiversity gartee heddumina lubbu qabeeyyii gartee biqiloota haa ta'u bineensota garaagaraa walitti dhufan biodiversity naanimi eeguu gartee qulfii kan ta'e eegumsa biodiversity keenyatti qulfii kan ta'e kan jeega sanaafuu gaafiin tun positiiva deebisaa positiiva itti barbaadu dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf caataa kan deebisaan kun positiiva jechuudha. Maintaining habitat where it at all possible gartee habitaatii sirriitti kunuunsuu yookaan eeguu jechuudha. Bakka bineensonni yookaan immoo bakka itti biqiloonni itti heddumaan habitat jechuudha. Mana bineensota garaagaraati jechuudha. Kana eeguu baay'ee eeguu jechuudha. Aan kun ammoo kan using hardly any of the current biodiversity gartee biodiversity haara qofa gartee sirriitti eeguu jaa hin ta'uun replacing jaammas replace bakka buusi jaa bakka buufne jaa bineensa yookaan biqiloota fayyadamu kana bakka buufne jaa kunis hin ta'u. Maaliif sanyii biraa dhabamsanii sanyii biraa kunuunsuun hin danda'amu kwa maaliif biodiversity eeden jaamtu jechuudha. Sanyii tokko sanyii haga muraasa tokko eede biodiversity sun lakkoofsi biodiversity sanii xirataa waan ta'eef sun eegumsa dila siin jaamu. Dii kan laal using only special breed stock animals and crop plants gartee sanyiilee bareeduu gartee walitti fiddee jidduudha baafte qofa eeguu jaa kun hin ta'u. Maaliif sanyiilee hundi isaa naannoo san keessa jiraachuu qabdi biodiversity guddatuudhaaf. Kanaafuu salphatti deebisaan maal ta'a? Caataa jechuudha. Deebisaan positiivii caataa. Kan waa'ee biodiversity conservation itti wal qabatee deebisaan positiiva ta'e filannoon positiiva ta'e caadha. Kanaafuu deebisaa caannee bira kunna karaa gaafiitti aanutti waliin dabarame. Okay, number 8. Using a wide variety of food sources is beneficial to rural community and the practice should be encouraged because dash. A. It is more likely to provide a balanced diet than using only a few. B. It reduces the overall impact on each food species. C. It is less likely to lead to storage shortage in the food supply than depending on just a few sources. D. All of the above. So simply the correct answer is all of the above. D tachu
deebisaan sirriidha. Maaliif gartee wide variety nyaata gartee kana gartee gosa garaagaraa kana rural communityidhaaf kennuun yookaan gargaaruun sun sababni isaa maaliif jaa? Sababni isaa it is more likely to provide balanced diet. Gartee nyaata madaalame akka inni kennuuf jechuudha ni ta'a. It reduce overall impact on each food species. Gartee kunis gatti qeessa food species gartee argamu sun siin kujoo it is less likely to lead shortage. Gartee hanqina nyaata kan qaqqabu san gati hir'isa jechuudha. Kanaafuu deebisaan daataa jechuudha salphumatti. Okay, number 9. When compared to present rate of extinction, future rates are dash. Future rates are predicted to be what? Dash. A. The same. B. 1/10 as great. C. 10 times as great. D. None of the above. So, the correct answer is what? 10 times as great. Kana jechuudha. Amma jiru wal dorgomsiisu jaa extinction yookaan badiinsa sanyiilee isaan jechuudha. Bineensota afaan biqilootaa jechuudha. Fuulduraaf reetii kamiin kan inni baduu danda'u jechuudha. 10 times as great. Parsantii 10 jechuudha. Parsantii 10 fuuldura keenyaaf yookaan jetti dhumuu danda'a yookaan immoo extinct yookaan dhabamuu danda'a jechuudha kanarraa. Extinct jechuun kaa gosa bineensaa yookaan gosa biqilootaa kan addunyaa kanarraa guutumaa guutuutti sanyiin isaa dhabamtu jechuudha. Extinct yeroo jiru. Kanaafuu kan akka daayinosorsiin fayyadamu baddeemi akkasinitti jechuudha. Extinct jechuun gosa bineensotaa kan dhabamuuf deemu jechuudha. Addunyaa kanarraa sanyiin isaa dhabamuu deemtu jechuudha. Kanaafuu 10 times as greatiin dabalaa jechuudha. Okay, number 10. Continue falling of forest can dash. A. Reduce the biodiversity of an area. B. Increase the amount of flooding in an area. C. Allow erosion of the soil. D. All of the above. So the correct answer is all of the above because it all are positive according to what? Falling of the forest. Okay? Dhabamiinsa yookaan deebiinsa qophiinsa bosonaa kaawwatii wal qabatee kan haasamu hundi isaa yookaan immoo rakkoolee gartee efa bosonti dhabamte booda dhuftu jechuudha. Kana wal qabatee hundinuu akkasitti maali? Positive jechuun sirrii ta'a jechuudha. Kanaafuu waan sirrii ta'u hundi jennaan jechuudha. Okay? Reduce biodiversity. Biodiversity naannoodhaan dhabamti dhuguma. Bosonti yoo dhabamte. Gartee flooding yookaan immoo lolaan garaagaraa lafa ciruu flooding jechuun kana jechuudha. Lafa ciruu lafti babbaqaquu kunis ni dabala jaa sirriidha. Haramni biyyeettis ni dabala jaa sirriidha. Kanaafuu deebisaan salphatti all of the above hunda ta'a jechuudha. Haala kanaan deebisaa adda gurree beekuun isin barbaachisaa. Okay. Let us come with the answer to review question 5. Gartee review question 5 kitaaba keessan gubbaa jirtu tana waliin ilaallachuu ammaan tanasii. Okay, number 1. A population is dash. A group of one species in the same place at the same time. B. A group of different species in the same place at the same time. C. All the organisms of one species in the same place at the same time. D. All the organisms of different species in the same place at the same time. So simply the correct answer is C because it referring with a population. Kana jechuudha. Caata salphatti maaliif waa'ee population yookaan waa'ee uummataagaa ilaalchisee jechuudha. Kun haasamu kun kanaafuu maal ta'a? All organism of one species gartee population yookaan jechuun population yookaan immoo uummata jechuun gaa organismoota sanyii takkaa jechuudha. One species kan naannoo wal fakkaataa keessa jiru yeroo wal fakkaatatti sanii maal jennaan population jennaan. Fakkeenyaaf human population yoonni human population yoonni kana maal jechuudha. Population sanyii takkaa miree namni yoo wal fuudhe walirraa horuu danda'a jechuudha. Namni sanyii nama horuu danda'a jechuudha. Maaliif jechuudha population kun kan jijjiiruu danda'u fakkeenyaaf one species kan jiru sanyii takkaa kan jennu organismoota wal fuudhee yookaan wal jiraatee ilmoo fertile taate ilmoo dhaluu dandeessu dhalte
Wani sun waan species yookaan sanyii takka jedhama. Tuutiin sanyii takkaa tan naannoo tokko jiraatu immoo population jedhama ka. Kun beekamu uummata jedhama. Kanaafuu kan deebisaan sirriidha kan gartee waa'ee populationidha ibsitu maali? Isa kanaa cucaa. Orgaanizimoota sanyii takkaa tan naannoo tokko keessa jiru yeroo fakkaata akkasitti fi bakka wal fakkaata akkasitti wajji jiru wajji jiraatee wajji horee wajji gartee wajji jiraatu uummata jedhama yookaan populationii jedhama. Kanaafuu kan sirrii caa kanaa jechuudha. Okay, number 2. Which of the following definition best describe a habitat? A. The role of an organism within its surroundings. B. The physical surrounding in which an organism lives. C. The area where an organism lives and finds everything it needs, so its home. D. The number of organisms of a particular species living in an area. Look at the correct answer is what? C. Because it is a positive according to habitat. So deebisaan caataa wani caataa maal seete gaafii tan ilaalame gaafiin tun positive. Kan waa'ee habitaatii ibsu kamii jaamire positive jechuudha. Waa'ee habitaatii ilaalchisa kan dhugaate filattachuu keessa salumatti bifa kanaan deebisaa gaafiin hin dhabdu jechuudha. Kan waa'ee habitaatii dhugaate keessa fakkeenyaaf aan kun deebisaan ta'uu exit godhaa bira kutta jechuudha. Qormaata gubbatte jechuudha. Intarasi gubbatte exit godhaa bira kutta maaliif kan dhugaatee barbaadde gaafiin positive. Kanaafuu maal barbaadde deebisaa positive barbaadda. Deebisaa positive barbaaddu maal akkam godhu fakkeenyaaf kana the role of an organism within its surroundings ja x kote bira kutta being kun yoo maal ja the physical surrounding in which an organism lives ja inta one is x bira kutta caan kun yoo the area where an organism lives and finds everything it needs its home gartee akka manatti kan organism sun itti fayyadamu jechuudha. Keessa kan jiraatu fi waan isa jiraachuuf isa fayyadu hundisaa kan keessa argatu naannoo sun habitat jedhamte jechuudha. Kan biddoollee habitat jechuun kan biddoollee ni beektanii sana jechuudha. Biddoollee bishaanoo biddoollee gartee lafaa hundaa jira terrestrial habitat jedhamte aquatic habitat jennee akka jireenya organismootaa jechuudha. Haala kanaan kan akka malee nirrii wal fakkaataadha deebisaan kun laadhama maatii kubballee waan kana dhufa laa intarnaasii kubballee hedduu wal fakkaata. Waati sirriitti psychologically fayyadamtee adda baaftee malee gaafiin hedduu wal fakkaataa deema. Kanaafuu haala kanaan wanni isin baaftaniin gaafii kamtu nu gaafate positive na gaafatame deebisaa positive itti barbaaduun dirqama kun walii himaa jirutti jechuudha. Haala kanaan deebisaan caataa jechuudha. Okay, gaafii itti aanutti dabarra. Okay, number 3. The sequence of phase in a population growth curve is dash. A. Log, lag, stationary, decline. B. Lag, log, stationary, decline. C. Lag, log, decline, stationary. D. Log, lag, decline, stationary. Look. Kan sirriitti jechuudha magaa'ee sequenceedha. Tartiibni population growth curve kana ilaallatu maal seete lag phase jira yeroo jalqaba lag phase jechuun yeroo sadarkaa 0 jiru san booda log seena xiqqoo ol dabala stationary seena sadarkaa olaanaa jechuudha. Eefa stationary kanarra ga'ee booda immoo duud eegala jechuudha. Organismoon kamiyyuu karaa du'aatti deema jechuudha. Yeroo fiixee san ga'e decline karaa gad deebi'aa jechuudha. Gad deebi'ee karaa gartee dullumaa gad deebi'aa jechuudha. Yeroo duraa baay'ee yeroo 0 jiru san ni dhalata ni guddata haalan guddata ni dulluma ni du'a. Haala kanaa jechuudha karviin population growth karviin baa kanaatu bakka bu'aachi tartiibni sirriidha isa kana jechuudha. Maaliif tokko lubbu qabeeyyii kamiyyuu maal lag phase ni qunnama. Lag phase fi qunnamee booda log phase jira. Log phase fi qunnamee booda immoo stationary phase jira jechuudha. Stationary phase booda immoo gaxirataa deema jechuudha. Guddinni yookaan immoo umriin waan sanii gaddeemaa deemtee dhumarra decline ni du'aa jechuudha. Ni dhabamaa jechuudha. Haala kanaan tartiibni haala kanaan eegama baataa jechuudha deebisaan. Okay, number 4. The age pyramid in figure 2.7 represents
Ton kitaaba keessa hin reetti kitaaba gaafii review question reetti isa kan isin ilaaluu dandeessanii. So A an expanding population, B static population, C a population in decline, D an unbalanced population. So deebisa maal taati taati an expanding population jechuudha. Figuriin achirratti kitaaba keessa irratti himtu sun maali expanding population himte jechuudha. Kanaafuu karaa gaafii itti aantu dhiyaana jechuudha. Okay, number 5. Interspecific competition is dash. A. Competition between members of different species in the same ecosystem. B. Competition between members of the same species in the same ecosystem. C. Competition between members of the same species in the same habitat. D. Competition between members of different species in the same habitat. So the correct answer is simply D, because it is a positive choice for a positive question. For this positive question, this is a positive answer for a positive question. Sanaafu maal seete deebisaan data maaliif data? Look, gaafii deebi'ame olo. Interspecific competition fi intraspecific competition tu jira. Interspecific competition kuni competition yookaan immoo wal dorgommii garee bineensota sanyii garaagaraa naannoo takka jiraataniiti jechuudha. Wal dorgommii bineensota sanyii garaagaraa kan naannoo takka keessa habitaatii takka keessa jiraataniiti jechuudha. Fakkeenyaaf mee re'ee haa fudhannu. Re'ee takkaa fi hoolaan tokko yookaan horiin tokko citaan tokko yoo kaa'ame citaa san irratti namuutu irraa fagaatee waan jiruuf hoolaan naan nyaata jaa citaa san horiin naan nyaata jaa re'een naan nyaata. So bineensa kun sanyii garaagaraati miti. Garuu citaa waan isaan nyaatan takka. Citaa nyaata namuutu herbivoriidha. Kanaafuu dorgommiin hoolaa fi horii fi re'ee san jidduudha interspecific competition jedhama jechuudha. Gardee gosa sanyii garaagaraatiin nyaata san nyaatuu barbaadu jechuudha. Kanaafuu kana jechuudha. D kanaatu interspecific competition jechuudha. Intraspecific competition jechuun immoo gosa bineensota sanyii takkaati jechuudha. Sanyii takka waan takka irratti wal dorgoman jechuudha. Kanaafuu haala kanaan deebisaan maal ta'a daataa jechuudha. Okay, number 6. The best description of abiotic factors of a pond ecosystem is dash. A pond water and dissolved oxygen. B. The pond water and all the dissolved substance. C. The pond water, the dissolved substance and the mud at the bottom and the side of the pond. D. The pond water, the dissolved substance and the mud at the bottom and side of the pond and the air above the pond. So the correct answer what? Simply D. D touch why pond ecosystem kan sirriitti why abiotic factors kan haasa'u D kana taachudha. Okay, kara deebisaa itti aanutti kara gaafii itti aanutti aana. Number 7. In exponential growth, numbers increase A. by the same amount in successive time period. B. by a decreasing amount in each successive time period. C. by an increasing amount in each successive time period. D. none of the above. The correct answer was simply what? C. by increasing amount in each successive time period. Taachudha. Kanaafuu exponential growth keessatti egaa lakkoofsa kan inni dabalu by increasing the amount in each successive time period keessatti dabalinsan jechuu kan inni himu jechuudha. Kanaafuu caata jechuudha. Okay, number 8. The human population is currently dash. Increasing at increasing rate. B. increasing at steady rate. C. increasing at slowing rate. D. decreasing. Look, increasing at slowing rate maaliif gaa yeroo ammaa namni beekumsi bal'atee jira. Namni contraceptive method hundi baree jira jechuu
irra caalan jechuudha. Kanaafuu baay'inni uummataa kuni saffisaan dabalinsi uummataa kuni kan inni dabalaa jiru slowing rate suuta dabalaa jira jechuudha. Inni suuta dabalaa jira. Kanaafuu caata deebisaan. Okay, number 9. The carrying capacity of a population is dash. A. Maximum number the population can attain. B. The maximum number that can be sustained by the environment. C. The minimum level at which the population is still viable. D. None of the above. So simply the correct answer is what? B. The maximum number that can be sustained by the environment. Kana tahu. Why carrying capacity population itu walqabate kan positive ate deebisa positive tana isa kana jechu hundi isaatu negative. Why carrying capacity walqabate negative tanaafu kan positive ate ba qofa jechu. Okay, number 10. Actions that can be taken to reduce rapid population growth include A. Reproductive or sex education. B. Access to condom. C. Improved resource for agriculture. D. All of the above. So the correct answer is what? All of the above. Hunda tahu. Garte tooftaalee gartee saffisaan dabalimsa uummataa kana ittiin irrifnu keessa kamijee tokkoffaadha kan irratti lakkoofsa uummataa kun kan ittiin irratu danda'e jechuudha. Reproductive yookaan immoo qaamota hormaataa yookaan immoo sex education waa'ee saalaatiin saalaa babal'atu gartee beekumsi gartee waa'ee qaamota hormaataa jechuudha. Waa'ee saalaa babal'achuu jechuudha. Hundi if baruu jechuudha. Akkaataa itti kontiraaseeptiivii yookaan itti ulfa itti suumsa baruu jechuudha. Beekumsa kun babal'atu jechuudha. Access to condom kondomiin bakka hundatti argamuu isaati. Gartee risoorsiin gartee karaa agirikaalcharii qonnaa keessatti fooyya'uu jechuudha. Kanaafuu deebisaan hundi ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan deebisaatti caaltanii beekuun isin barbaachisa jechuudha. Okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.